Mata Oromoo gaafa uumu muslima qofa godhee uumuu danda'a ture. Kiristaana qofa godhee uumuu danda'a ture. Sigala kaatoolikii qofa godhee uumuu danda'a. Waaqeffataa qofa godhee uumuu danda'a. Uumamaan wajjinii walitti bu'uudha kun. Oromoo keessa muslima jira, kiristaana jira, waaqeffataa jira. Abbaan muslima ta'e ilmi kiristaana, intalli kiristaana jira. Ijoolleen muslima taate abbaan kiristaana jira. Haati manaa kiristaana abbaa manaa muslima jira. Abbaan manaa muslima ta'e haati manaa kiristaana jira. Tokko tokkoon keenya ana duuba koo achi deemii hubadhu. Ana yoo gara moggaa deemte nama lama sadii dhaqxee kiristaana maatii koo keessaa, dhiiga koo keessaa, aanaa koo keessaa arguu dandeessa. Si keessaa arguu dandeenya. Kuni uumamaa wajjiniinis walitti bu'uudha tokko goona jechuun kuni waan hin danda'amne tokko yaaluudha. Kanaaf immoo barsiisaa fi seenaa amantaa Islaamaallee waabeeffachuun gaarii akka ta'es kaasanii jiru. Seenaadhuma Islaamaa yoo fudhanne amma Islaamummaan nabiyyoota baay'ee irraa dhufeet nabiyyi Muhammad alayhi salaatu wassalaamtu dhumarra Islaamummaa kana labsanii barsiisaa turan. Isaan yoo darine wasiilli isaanii tokko muslima tokko kiristaana. Maatiin isaanii kun uumamaa wajjiniin waan hin deemneedha nama dirqisiistee amantaa tokko goone jechuun. Kanaafuu Oromiyaa kana gaafa ilaalan muslima qofa jedhee qaamni ilaalu muslima keessaa yoo jiraate doofummaa, waldhaalummaa, ji'oogiraafii, taarikii yookaan seenaa waan lafarra amma jiru kana nama hin beekne. Kiristaanni tokko ta'ee Oromiyaan guutuun kiristaana yookaan immoo irra guddaan kiristaana yoo jedhe yookaan immoo Oromoo waaqeffataadha kan jedhu yoo jiraate kuni dhugaarraa waan fagaatedha. Kanaafuu Oromiyaas ta'e Itoophiyaa kana booddee afaan tokkoo fi amantaa tokkoon cafaquun hin danda'amu jedhanii barsiisaan amantaa Ustaas Kaamil Shamsuuni. Haala lafarra jiru kana amannee fudhannee akkamitti wal simsiimnee, wal kabajnee, wal jaalannee, dhimma walii hubannee, rakkoo walii hubannee akkamitti walii wajjiniin ceenaa, akkamitti walii wajjiniin gara biyya guddatteetti, gara biyya wal qixxummaa kabajjuutti, gara biyya dimokiraatooteetti akkamitti ceenenne yaaduu qabna malee gaddeebinee waan jaarraa 1918tti iyyuu yaalamee hin milkoofne gara sanatti deemuun sirrii miti. Naamusa dhugaa amantaan barsiisuu dhiisuu kanaaf gumaacha mataasaa baateera kan jedhanii Ustaas Kaamil Shamsuun walitti dhufeenya amantaallee guddisuun akkuma jiruutti ta'e keessattuu dargaggoota irratti hojiileen hojjetamanii bal'aa ta'uudha kan kaasanii. Amantaa kiristaanaa birattis haa ta'u, amantaa muslimaa birattis haa ta'u dargaggoota keenya bifa akkamiitiin barsiisaa jirra? Bataskaana keessatti dhaabannee jibbaa Islaamaa barsiisaa jirra moo? Masjida keessa dhaabannee jibbaa kiristaanaa barsiisaa jirra moo? Jibbaa amantaa biraa barsiisaa jirra moo? Jaalala barsiisaa jirra? Nageenya barsiisaa jirra kan jedhu tokko tokkoon abbootii amantaa ganda keessa jiranu, masjida keessa jiranu, bataskaana keessa jiranu, tokko tokkoon isaanii mana amantaa waldaa keessa jiranu hundi isaanii iyyuu kana gadi fageenyaan qorachuu qabu. Walii maaltu immoo jiraata? Practically abbootiin amantaa kuni fakkii ta'uu qabu wanta kana si kaasuufi. Hariiroo dargaggoo muslimaaf kiristaanaa gidduu uumamu barbaannu hariiroo sheekiidhaaf qeesii gidduutti, paastariidhaaf daa'ii yookaan immoo barsiisaa amantaa Islaamaa gidduutti jirutu isaan birattis dhaqee calanqeeffama waan ta'eedhaaf kanaan of duratti cimamee itti deemamuu qaba.